Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa akkuma jedhe jechaadha. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankii gajareen baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattummoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechuudha karaa itoophilaakmaarkeettiin. Karaa baankiitiin immoo garuu baankota akkuma jedhe qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee akkuma beekamu baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee akkuma jedhe guyyaa har'aa immoo baankii gajareen baankii dashanii biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleerra biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti kan birrii 2 birrii 3 dabalee jira jechuudha karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii salphumatti karaa itoophilaakmaarkeetiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuyyuu dabalanii jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo kanan qabadhee dhufee biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar Riyaala, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Firankii, Koronaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii dashanii biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin illee dabalaa jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma karaa itoophilaakmaarkeetti dabalee jira jechuudha. Xiqqaatu malee karaa baankiitiinis dabalaatuma jira jechuudha. Karaa baankii hundaanuu dabalaatuma jira jechuudha. Doolaariin salphumatti karaa itoophilaakmaarkeetiin ta'e karaa baankiitiin illee dabalaa jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 73 jechuudha. Salphumatti naannoo birrii 1 fi saantiba wayii dabalee jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha karaa baankiitiin baankii dashaniin akkuma jedhe birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 58 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 60. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 22 fi saantiba 84. Kan itti aanu Omar Riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 99. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiba 57. Akkasuma Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii dashaniin jechaadha. Akkuma jedhe birrii 41 fi saantiba 36. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 52. Akkasuma Duubaay Dirhaamiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 40 fi saantiba 49. Kan itti aanu Kuweet Dinaarii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 4 fi saantiba 14. Dhugaa dubbachuu fi birriin Kuweet guyyaa har'aa birrii 600 galee jira jechuudha. Birriin tokko birrii 600 fi birrii 4 galee jira jechuudha. Mootiin birrii
salphumatti biriin Kuweet baay'ee dabalee jira jechuudha. Birii 600 galee jira jechuudha. Guyyaa har'a birii tokkichi Kuweet birii 600 kun dhugaa namatti fakkaatu dhugaa dubbachuu fi birii Itoophiyaatti birii 600 ta'a jechuudha. Ajaa'iba dhugaa kan ittaanu baareen dinaarii tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 92 fi saantiba 65. Kan ittaanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaaniin tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 26 fi saantiba 37. Joordaan dinaarii tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 61 fi saantiba 99. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 48 fi saantiba 49. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin jechaadha. Baankii dashanii birii 200 fi birii 4 fi saantiba 64. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 17 fi saantiba 51. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birii 100 fi birii 75 fi saantiba 84. Kan ittaanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 200 fi birii 33 fi saantiba 46. Koronaan tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachan birii 20 fi saantiba 03. Guyyaa har'aa koronaan tokko birii 20 galee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif guyyaa har'aa galee jechaadha. Koronaan birii 20 salphumatti guyyaa har'aa koronaan tokko birii Itoophiyaa birii 20 galee jira jechuudha. Kan ittaanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 4 fi saantiba 34. Ijipshaan paawundiin tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachan birii 3 fi saantiba 90. Yemen rihaalii tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachan 0 saantiba 77. Israa'el shekeliin tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii birii 57 fi saantiba 93. Kan ittaanu Hindiyaadha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachan birii 2 fi saantiba 07. Kan ittaanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachan 0 saantiba 66 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Salphumatti karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo baankota keessaa akkuma jedhe guyyaa har'a baankii dashaniin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo biriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biriin maqaan biyya Beerut yookaan Libneen paawundiidha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akka birii Paakistaanii akka birii Yemeniitti jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa birii Yemen 0 saantiba 77 jechuudha. Biriin Paakistaan immoo 0 saantiba 66 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Biriin akkanumatti xiqqoodha jechuudha. Akka birii Paakistaanii fi akka birii Yemeniitti xiqqoodha jechuudha. Birii Beerut yookaan paawundiin biyya Beerut jechaadha. Salphumatti isinillee birii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Duroota keessa garuu fakkeenya kana asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhamee jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa dheemmadee doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Ta'uyyuu malee isaan kana keessa isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechuudha. Birii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ittoo bilaak maarkeetti dootti koomii yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 85 fi saantiba 73 herreeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Birii bisanii hin ta'u jechuudha salphumatti. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha.
keessattuu warroota mana madaabee jirtanii jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii dashanii jechaadha. Birii 100 fi birii 51 fi saantiba 58 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo biriin biyya sanii maqaan isaa paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii waan baay'ee xiqqoo taateef salphumatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan goritti deebinutti nagaa ta'a.